أنا كجمة جرا هاسا ونركب بريرة بكا قالوا بايسي قبل ما يجرا قالت ما Okay, أنا اللي هذا تكو نيدا جمامي. ندقام Congratulations, Miss Maki, all her husband, your husband, and also all Oromo people who support you. I want to thank you, all of you guys. I'm really happy in my heart. So I want to say again, congratulations, congratulations. You are the strongest Oromo girl. I love you from my heart as my sister. Congratulations, all Oromo people. So hundi keessanuu maakii gaafa duraa haga hunna kennaatiin hin mo'atti jennee onnee dhaannee dubbannee jirra waan ta'eef guyyaan sun dhaga'ee jira. Maakiin qulqulluu kana hin jenne san hin jenne ija tokkoon hundayyuu sappoortii gootii bira dhaabattii toffii tokko malee kanaaf jaalanna waan ta'eef anillee gammachuu kiyya kanumaan hin ibsuu barbaada. Galatooma ulfaadha. hayyee galatoomii Akkam nagaa jirtu hundi keessanuu jedheera. Baga mootee jenna. Mooyuma qandaalle. Mooyuun kan kee awwaluma nuu galee awwaa'ee mo'ichaa irraan dubbadhu. Garuu uummanni Oromoo galatooma. Daballee gaafa tiktaakiin kun gara Oromoo dhufu maakiin gahee guddaa nama qabu keessa tokko. Ammallee ajandaa adda addaa waan adda addaa kana maddaan facaasu walitti qabdee tokkummaa mana keetitti agarsiifte uummanni Oromoo baadiyyaa kaabaa kibbaa jiddu galaa bakka tokko tokkummaan akkana bira dhaabattanii geemimaa waan siireesii miti haa ta'u wakkatti yeroo Oromoo wal gahee afaan tokko wal bira dhaabbatu waan tokko dalagu wal faarsu an dhugaa dubbachuuf miira keessa gala. Tokkummaan keessan hedduu natti toleera. Uummanni Oromoo hundi keessan kawaa kennitanis kawaan kenninis baga gammaddanii baga mootanii galatoomaa jechuun barbaada. Ulfaadha. galatoomii galatoomii shukran يعطيك congratulations بقى ما تبقى درانتي eebijee يبي لما نجي من ريبل يفوته موت هجرت أما مني قوتو نمني قدا دونا سونو بقى ما دينا ما يدو زرجرا لكن يجرا دو شحجي فحجي نرى قمدي ويا خيتي أجرتي كيا قلبي جالس شفتي تقولتي إن شاء الله راح أنا راقولي وري يفترون دينو My sister, Marco, baga gamad, okay? قالتهم sagalee haroo Abbaa fira jaarta. Haroodhaa miti. Mootummaadha kuni. موتوما waan haroon isa biraasiinsi galatoomii yaa Mootummaa takka agartee ni beektaa? MJ bichaan na beekan. بني برو MJ bichaan na beekaa. Ilma MJti. Wajji jira bakka takka jira galatooma naaf. wallaahi hunda keessan yaa MJ mootummaa لا hunda keessanu mootummaa عندك naannoo قالتهما نما جلابا نما نقدو أبي زي mootummaa وجه mootummaa naannoo شحجي Mootummaa naannoo Minisotaati. Hundi keessanuu bakka gammaddan Oromoon hundiyyuu Annaa baga gammadde makkushaa qaalii namaa. waan iyo deemu eddegee thank you mootummaa galatoomaa hundi keessanu abbaa Abdallaa ina ara nama galchee aan tiktookii ani na wal didee kuno laal naante isin galcha jedhee dinarisu jira qoishi abbaa Abdallaa irra deebi ababaa kennirii oo abbaa Abdallaa qoy min kana gor kana galcha na didee bar hunuu laalii na didee jira bari isin galcha jedhee ilma mokora abbaa Abdallaa riyoo faa jechuudha abbaa Abdallaa mee irra deebi ababaa kenni jaar mee kenni iyyuu jirta sabbeewallo isa galcheera danda'an warri ala jirtan yaa Ana harkiseetiin hin jira. harkiseen yaa warra asii ababaa darbaa Ababa kuma tokko keessaa qaba kuma tokko uduu darbu fixe na galchaniif. Abbaa Abdallaa. nama takka harkisuu hin danda'an Wee muzeen yaa jiru muzeen. Aboo Ababa kuma tokko keessaa qaba kuma tokko nu darbee obbaas. Nitakulipa usijali. Nitakulipa. annama ni galcha yoo jedhu kun akkana zoora na didee laala Okay, baay'ee galatooma. kan galchana naman galcha Anillee Omaan waliin leenca qabsiisee jira. Omaan inni mo'atti jedhee ani mo'atti jedhee Oomani waliin leenca waliin qabsiisee jira. Dhaqee Oomani irraa leenca kiyya fudhadhaa. Kitaaba qabannee walii kakanne. Maashaallah. Anis dabbaari mataa dhaabuu deema dabbaari.
دبالي ما تندب دي مديك ولا شو والله مبارك لين جوكر رالين تفرد وتيفو زيدو رافردا وري واقف سيستنون دي فردا ayye kanaafu baay'ee ummanni oromoo baay'ee haa galatoomanii hedduu gammanne wallaahi ati mo'uun kenna mataa kenna ol qabamuudhaadha kanaafuu mee abbaa abdallaa kanallee foloo godhaa ergataa dhaqee foloo godhuu diddan gizee namni foloo kadhatu mee foloo godhaa biyyeen isin haa nyaattu jaarsa amata 40 kana foloo godhaa hayyee galatoo maafa حبيبتي اللي انت ايه ابو بودر قرابات هنا دبس hayyee كرسي نما دي سيتي ديمتي شاشا جي ديبي هذا فاتي والباب hay ندي foloo godhaa mee abbaa abdallaa kana anumatu waa kadhata kaa uduroo baroobdu gara maasaa kiyyaa jedhe qaallichi garuma kiyya kaa anam ol seene مي بالي اغارون يا سومي سان بابنا daqiiqaa takka naa kennaa waan dagadhe wayii jedhee sinirraa fa'aa dhiifamallee naa godha. iyyuun iyyuu Mucayyoo tana galatoofachuu barbaade wanti jedhan tana baay'eellee hin beeku seenaa isiin dhadhagaa har'a gara Oromoo dhufte dhugaa rabbi miirri isiin tapha durallee agarsiisaa turte miira addaa ture tapha boodallee miira addaa agarsiisaa turte galatoomii wantiyyaa ta'een ulfaadhu sibira jirraa baga nutti dhuftee durillee teennumaa amma booda Oromoon si baree kas hin beeknellee ulfaadhu galatoomii jechuun ni barbaadee tanumaa fi na ufalcha. Alfaadhaa saba koo isiniin jaaladha malee. makush in baanaa dumaashii teenna baay'ee galatoomaa nugaa kana caala shaqalatu ijoolleen dubraa haa shaqalatanii amma دبالي ما تندب ولا كيغا دبالي ما تندب ijoollee dubraa shaqaladhaa isin يا سو يرغدو يا سو يرغدو He said 15 minutes, okay? Make sure. iyyaasuu galchi wanti يا يسي 15 minutes ياسين بوب يرغته Yasu ababuna ergiren. دبالي ما تندب دبالي سدرا ما تندب اي دبال دبال السلام عليكم Ani bu'ee tanaan iyyaasuu sinifan galcha tolee. እሺ فيديو نابني تشيس قد فرد اسمع نرابطه my brother ياسين ارغته دبال مالته Maki, ወይሉ warri sirbi barbaadan booddee namni yoo ta'u galuu barbaadu haa galanii daqiiqaa takka takka yaada keessan kennadhaa.